Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoo na eegdanii, akkam isaati kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duukawootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniititti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti torbee soomii kutaa 8ffaa yookiin torbee 8ffaa kan waliin ilaallu Hosaa'inaa kan jedhudha. Egaa Hosaa'inaa jechuun maal jechuu akka ta'ee fi Hosaa'inaan torbee 8ffaa irratti akka kabajamuu fi maaliif akka kabajamu kan waliin ilaallu jechuudha. Hosaa'inaa ilma Daawitiif jedhee akkuma Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irratti barraa'e, faaruu kana uummanni Israa'el yeroo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos gara Yerusaalemii galu isaa gammachuudhaan kan simatan yookiin immoo iyyuu kan faarfatanidha jechuudha. Egaa Hosaa'inaa jechuun qooqa Ibraayikaatiin yookiin qooqa Ibraayisiitiin maaloo nu fayyisi jechuu yoo ta'u, Hosaa'inaa ilma Daawitiif jechuun immoo ilma Daawit maaloo nu fayyisi jechuudha. Walumaa galatti deebiin isaa jechuudha. Egaa Hosaa'inaa jechuun qooqa warra Ibraayis yoo ta'u, maaloo nu fayyisi jechuu yoo ta'u, Hosaa'inaa ilma Daawitiif jechuun immoo iyyuu ilma Daawit maaloo nu fayyisi jechuudha. Egaa Yihuudoonni yookiin uummanni Israa'el faaruu kana kan faarfatan waggaatti guyyaa 7 yeroo ayyaana daasii yookiin ayyaana daftaraatitti ayyaana kana irratti faaruu kana guyyaa hunda ni faarfatu turan jechuudha. Uummanni Israa'el yeroo ayyaana Faasigaa kabajan kabaja haala ho'aa fi kabaja guddaadhaan kan kabajan turan jechuudha. Uummanni ayyaana kana kabajuuf torban tokko dursuudhaan biyyoota garaagaraa irraa walitti qabamaa turan jechuudha. Gooftaan keenya gara biyya lafaa dhufee waggaa isaa dhuma irratti yeroo barsiisu ayyaana Faasigaa kabajuuf uummata barsiisuuf torbee tokko dursee duuka bu'oota isaa waliin gara Yerusaalem deemaa ture jechuudha. Raajichi Zakkaariyaasis akkana jedhee dubbate jechuudha. Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti gara Yerusaalem yoo dhufu harree irra taa'ee kan dhufu ta'uu isaa raajii dubbateera jedhee dubbateera jechuudha. Kuni gad of qabummaa isaa agarsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka nama Ibraawummaa konkolaataan nan deeman jenne, xiyyaaran nan deeman jenne, inni of bareesse nan deeman jenne, gad of qabummaadhaan harree irra taa'eeti jechuudha. Kunis gad of qabummaa isaa agarsiisa jechuudha. Yeroo gooftaan keenya harree irra taa'ee dhufu uummanni Israa'el hundatti naasuu guddaatu dhaqame ture, naasuu guddaa itti ta'e ture. Kun hundi bu'aa amanuu dhabuu isaaniitirraan, kun hundumtuu kan ta'e bu'aa isaan amanuu dhabuu isaaniitirraa kan ka'e jechuudha. Namni kiristaanonni hin amanne yeroo hunda naasuu fi sodaadhaan akka badan yookiin naasuu fi sodaadhaan akka hin bilisoomne yookiin badiitti akka galan ta'uu jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee akkuma dubbatetti gara Yerusaalem galuu yoo dhiyaatu tulluu ejersaa yookiin Dabra Zayitii cinaa kan taate iddoo Beetafaagee kan qaqqabe jechuudha. Iddoo sanitti iddoo Beetafaageen kun immoo mandara harka qalleeyyii keessa jiraatanidha jechuudha. Iddoo kana
Kana irraa kan hubannu fayyisummaa isaatiin harka qalleeyyii osoo hin tuffatin sooreyyotas taasisuudhaan isaan gargaaruudhaan, kunis Addaam irraa kaasee abbootii turan harka qalleeyyii yookiin hiyyummaa kan himaa hin qabne yookiin kan fayyina hin qabne ta'uu isaaniitiin Si'oolitti cubbuu qabamanii diiyaabiloosiin dhidhiitamanii gidiraa jalaa kan isaan baasedha jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daandii bifa fannootiin walirra darbuu irra dhaabbatee duuka buutota isaa lamaan waamee gara mandara fuuldura isaanii deemaa, achi harree ilmoo ishee waliin hidhamtee jirtu hiikatii naaf fidaa jedhee dubbate jechuudha. Gaafa guyyaa Hosaa'inaa kana eenyutu yoo sin gaafate gooftaan ni barbaada jedheetti nu erge jedhaatii dubbadhaa jedhee itti hime jechuudha. Daandii bifa fannootiin walirra darbu kan irra dabarte kun darbe kun immoo egaa asirratti fayyina ummata saniitiif kan fannoo isaatiin raawwatu dhiyaachuu isaa kan nuuf ibsuudha jechuudha. Gama biraatiin immoo harroonni hedduun kan hidhamanii mandara sana keessa osoo jiranuu kan hidhaman filachuu isaa, harroonni kun hattuun hatamtee kan hidhamte waan taateef eenyumtuu yoo sin gaafate gooftaan ni barbaada jedhaaniiti jedhee raawwatee isaan erge jechuudha. Kunis harreen kun kan isaanii akka hin taane ni callisan jechuu isaaniiti jechuudha. Egaa haaluma kanaan hundumti isaaniitu jechuudha. Haaluma kanaan gooftaa isaan uumerraa waan ta'eef dhala namaa ni barbaada. Kanaaf irratti mandarri fakkeenya Si'oolii yoo taatu, harree fi ilmoon ishee immoo Addaamii fi ijoollee isaaniitiin hidhamuu isaanii, cubbuu hidhamuu isaanii kan agarsiisu jechuudha. Hattuun immoo diiyaabiloosiif fakkeeffamte jechuudha. Har'as gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuudhaan kan hidhaman hundi isaaniitiif Waaqayyo barbaachisaa akka isaan barbaachisu hubachuu qaban jechuudha. Kanaaf luboota hidhaa cubbuu irraa kan nu baasan yookiin immoo cubbuu irraa kan nutis immoo akkanumatti jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 16:19 yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota lamaan kana inni ajaje jechuudha. Hunda akka raawwatanis isaan ajaje jechuudha. Harree ilmoo ishee waliin hiikanii fidaniif jechuudha. Isaan gooftaa isaaniiti. Koora dhiisanii isaan kooruu dhiisanii gad of qabummaadhaan uffata isaanii irraa hafuun osoo hin tuffanne gooftaa keenyas harree irra taa'uudhaan innis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii isaa kanas ni ibse jechuudha. Uffanni garuu hin quuqu, uffata inni raafame sunis jechuudha. Maaliif uumaa samii lafaa kan ta'e jechuudha. Kuni kan agarsiisu abboommiin jaalalli yookiin seerri Waaqayyoo kan nu quuqne yookiin abboommiin wangeelaa kan ittiin jiraannu ta'uu isaati jechuudha. Abboommiin wangeelaa kunis kan nu miine, kan nu quuqne, kan miidhaa nurraa hin geechifne ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Gara Yerusaalem yeroo galu uummanni baay'een harreen irra teessisa sanirra lafa dhaabbachuu hin qabdu jedhanii raawwatanii uffata isaanii karaa irratti ni afanii turan jechuudha. Yeroo kana maaxii yookiin immoo baala ejersaa maruun karaa irratti kan afaa turanidha jechuudha. Akkuma dursa irratti faarfatan yookiin immoo Daawit kan faarfate jechuudha. Uummanni gooftaa keenya gara Yerusaalem yommuu galu afaa qofaan osoo hin taane Hosaa'inaa ilma Daawitiin, inni maqaa gooftaa dhufuuf galateeffamaadha. Hosaa'inaa samii irratti jechuudhaan galateeffata jechuudha. Egaa dhuma irras magaalittiinis ni raafamte. Uummanni kunis eenyu jechuudhaan wal gaggaafatan jechuudha. Uummanni kun Naaziriit Galiilaa irraa kan dhufe raajicha Iyyesuusidha jedhanii dubbatan jechuudha. Inni kun gara mana qulqullummaa galee kan gurguranii fi kan bitan hunda baasee manni koo mana kadhannaati jedhee barreeffameera jedhee dubbatee jira jechuudha. Isaan garuu holqa saamtotaa taasisanii jiran jechuudha. Mana qulqullummaattis
qaroo dhabeessa fi kan qaamni isaanii laamsha'e gara isaanii dhiyaatanii kan dhufan isaan fayyisee jira jechuudha Waaqayyo yeroo sanitti jechuudha. Egaa guyyaan kun guyyaa gooftaan keenya gara Yerusaalem deemuun mana qulqullummaa isaa keessaa daldaltoota fi warreen maallaqa jijjiiran argee mana isaa kan itti kabachiisedha jechuudha. Egaa guyyaa kana abbootiin mana kiristaanaa Hosaa'inaa samii irratti ilma Daawitiif jedhanii kan faarfatanii fi yeedalloo kan ittiin faarfachaa bulanidha jechuudha. Arjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos araarsummaan haadha teenya qulqulleettii Dubree Maaramii hunduma keenya irraa yaa bulu. Amiin. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni fannoo isaatiif, galanni deessuu haadha isaatiif yaa ta'u. Amiin.